Harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanaala Biiftuu Miidiyaa Niitoork jirra jirtu jecha nageenya rabbii bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun dagatina. Gara odeeffannoo harka isinii qabutti isin ceesisa. Yaada Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuu USA'n deeggaramee dhiyaate irratti deebii kan kenne Hamaas kun akka dhugoomuuf Israa'el guutummaatti akka dhukaasa dhaabdu irratti akka waliigaltu barbaada jedhame. Aangaa'onni olaanoon garee kana BBC'tti akka himanitti garichas ta'e michuu isaanii kan ta'e Falastiin Islaamik Jihaad waliigalteerra gahuudhaaf qixa sirriitiin qophii ta'uu ibsaniiru. Karoora dhukaasa dhaabuu wiixata galgala mana maree nageenya UN irraa deeggarsa kan argate yoo ta'u, dhukaasa jajaaf dhaabbateen adeemsa keessa amma guutummaan guutuutti dhaabuutti kan geessudha jedhani. USA waliin Israa'el fi Hamaas walitti fiduudhaaf jaarsummaadhaan hojjetaa kan jirtu Kaatarii fi Masriin gareen warra Filistiin kun deebisaa galfachuu mirkaneessaniiru. Dubbii himaan nageenya biyyaalessaa White House John Kirby Hamaas deebii kennuun isaa bu'a qabeessa jechuun aangaa'onni USA gaaffiiwwan gareen kun dhiyeesse madaalaa jiru jedhan. Kibxata kaleessaa ammoo ministeerri dhimma alaa USA Antooniyoo Bilinken karoora Gaazaatti dhukaasa dhaabuuf ilaalchisuun ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu murannoo akka qaban irra deddeebiin mirkaneessaniiru waan ta'eef addunyaan deebii Hamaas kennu eegaa ture jedhan. Yuukireen daangaa bakka irraa Raashiyaan misaa'ila dhukaastuu irratti xiyyeeffachuun haleellaa kan bante karaa naannoo Kharkiv haleellaa Raashiyaan hedduu miidhamaa turte amma hara galfataa akka jirtu kantiibaan magaalaa Kharkiv himaniiru. Meeshaalee waraanaa biyyoota lixaa irraa argatuun Yuukireen daangaa Raashiyaa akka haleeltu USA fi biyyoonni lixaa kan erga hayyamanii fi torbee lama boodadha. Haleellaan kun kan dhagahame. Kiyevitti aanuun guddinaan kan beekamtu magaalli Kharkiv haleellaa Raashiyaan geggeessituun hedduu miidhamaa turte. Biyyoonni lixaa meeshaalee waraanaa kennaniif Raashiyaa akka haleeltuuf Yuukireeniif hayyamuu isaanii dhiibbaa Raashiyaan geessisaa jirtu irraa salphisuuf. Ministeerri ittisaa Yuukireen akka beeksisanitti buufata lama Raashiyaan misaa'ila irraa dhukaastu hojiin ala goone jechuudhaan dubbataniiru. Xayyaarri pirezidaantii ittaanaa Maalaawii qabattee turte bosona kaaba biyyattii keessatti kuftee caccabuu akka hin oolle qondaalli waraanaa olaanaan himani. Pirezidaantii ittaanaa achi buuteen dhabame ministeera duraanii mootummaa guyyoota 3 dura du'an irratti mootummaa bakka bu'uun argamuuf ture kan imalan. Buufata xiyyaaraa itti qubatan jedhamee eegamaa ture lafa awwaalchi itti raawwatutti dhiyoo akka ta'e obbo Kunkuyyuun himaniiru. Erga balaan dhaqqabuu dhagameen booda pirezidaantiin Maalaawii Laazar imala gara bahaa taasisuun turan haqaniiru. Waa'ee barbaacha namootaas uummatatti yeroo yeroon akka dhagahu taasifama jedhaniiru. Waajjirri pirezidaantii ibsa baasan sababa xiyyaarri itti bade hanga yoonaa hin beekamne jechuun ajajaa waraanaa Maalaawii Jeneraal Vaalaantinoon dubbataniiru. Ministeerri odeeffannoo Maalaawii Boosos Kunkuyyuun BBC waliin akka dubbatanitti yaaliin barbaacha xiyyaaraa cimee geggeeffamaa jira jedhan bara 2022 Dr. Jillimaan maallaqa fudhachuun kontiraata mootummaa namni fedhe akka argatu taasisuun himatamanii turan. Baatii darbe manni murtii himannaa hunda addaan kuteera. Haa ta'u malee sababa kana godheef hin ibsan. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanaala Biiftuu Miidiyaa Niitoork odeeffannoo yeroo qabnu kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin hanga isinitti deebinutti nagaan tura. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun dagatina.